Hello, akkam jirtu? Har'a waa'ee waqtiilee fi ji'oota waggaa waliin ilaalla. Jalqabnee waa'ee waqtiilee waliin haa ilaallu. Waqtiilee kan Ingiliffaan seasons kan nuti jennuuni. Waggaan tokko waqtiilee 4 qaba. Isaanis birraa, bona, arfaasaa fi ganna. Waqtiilee waggaa tokko keessa 4tu jiru. Isaan arfanuu isaan kanadha jechuudha. Okay. Birraa kan nuti jennuun jecha Ingiliffaatti autumn, bona, winter, arfaasaa, spring fi gannata kan nuti jennu summer. Jecha Ingiliffaatiin kana yoo ta'u, jecha kan Amaariffaatti birraa jechuun sadaay, bona kan nuti jennu bagaa, arfaasaa, balga, ganna, kiramti. Isaan kun jechoota kan Ingiliffaa fi kan Amaariffaatti kan Amaariffaa afaan sadaniinuu bakka tokkotti baruu ni dandeenya jechuudha. Birraa, bona, arfaasaa, ganna. Autumn, winter, spring and summer. Sadaay, bagaa, balga, ክረምት። ወቅት የምንለው ማለት ነው። ወቅቶች በአማርኛ፣ ሲዝንስ በእንግሊዝኛ፣ ወቅቲሌ በኦሮምኛ ይሄ ነው የሚመስለው። ይሄ እያንዳንዱ ወቅት ሶስት ወር አለው። ሶስት ወር ማለት 3 ሲባዛ 4 12 ስለሚመጣ ማለት ነው። እነሱን እስኪ አብረን እናያለን። ወጋን ቶኮ ጂኦታ ኮዳ ለመቀባ ወጋን ቶኮ ጂኦታ ኮዳ ለመቀባ አንድ አመት 12 ወራቶች አለው። there are 12 months in a year። እነሱም በኦሮምኛ ነው። ይሄ አፋን ኦሮሞፋቲን ni jalqaba fulbaana, onkoloolessa, sadaasa, mudda, amajjii, gurraandhala, bitootessa, eebla, caamsaa, waxabajjii, adoolessaa fi hagayya kan nuti jennu jechuudha. Jecha kan Ingiliffaatti kan keenyi jenni jalqaba fulbaana irraa ka'a. Fulbaana jechuun waggaa jalqabaa kan jalqabaate jechuudha. Kan warra adii kan irraa ka'u January irraa kan ka'u. Kanaafuu kan keenyatti tokko jedhee kan ka'u jechuudha. Kanaaf September jechuudha. Fulbaana, September, onkoloolessa, October, sadaasa, November, mudda, December, amajjii, January, gurraandhala, February, bitootessa, March, Ebla, April, caamsaa, May,
May waxabajjii Juun waxabajjii Juun adoolessa Juulaay hagayya ji'a isa dhumaati jechuudha. Hagayya August. Isaan kun kan Ingiliffaatti months of the year, afaan Oromootiin waqtiilee ji'oota waggaati jechuudha. Waqtiin tokko ji'oota 3 qaba. Isaan walitti ji'oota 12 ta'u jechuudha. afaan Amaariffaatiin በአማርኛ ሰፕተምበር ከንቲ የኑን ማይቹዳ መስከረም ኦንኮሎለስ ጥቅምት ኦንኮሎለስ ሰዳስ ሂዳር ሰዳሳ ሂዳር ሙደ ታህሳስ ሙደ ታህሳስ አመጂ ጥር ጉራንዳላ or February የካቲት ቢቶቴሳ መጋቢት አፕሪል ሚያዝያ ሜይ ኦር ጫምሳ ግንቦት ጁን ወጠወጂ ሰኔ ጁላይ ሐምሌ the last month ነሐሴ jedhama jechuudha. Kan afaan Oromiffaa, Ingiliffaa fi Amaariffaa afaan sadeenittuu ji'oonni waggaa kan fakkaatu jechuudha. በሶስቱ ቋንቋ የዓመት ወራቶች የሚባሉት እነኚህ ናቸው። ስፔሻል የምትባለው እንደ ኢትዮጵያ 13ኛ ጳጉሜ በኦሮምኛ የምትባለው ቃሜ if it is needed ቃሜ ጀነትን ዋምና አፈንታ ገረብራቲን ከነው እንደከም ቤቀውምቱ አንተፍ እንደኩም ካናዳ ከነፈካታ ወቅትን ቶኮ ወቅትን ብራ ji'oota 3 qaba. Waqtiin bonaa ji'oota 3 jala qaba. Waqtiin arfaasaa ji'oota 3, waqtiin gannaa ji'oota 3 jennee turre. Isaan keessaa waqtiin birraan ni jalqaba. Birraa yeroo bari'u fulbaana onkoloolessaa fi sadaasa ta'a jechuudha. This one is the season of birra ta'a. Kan ittaan waqtii bonaa kan nuti jennuun ወይ በጋ የምንለው
kun waqtii bonaati. Bona waqtii lamaan asitti yoo finne waqtii kan arfaasaa fi kan gannaati kan nuti jennu. Inni kun waqtii arfaasaa. Arfaasaa waqtiin gannaa ክረምት gannaa jechuudha. Isaan kun waqtii gannaa kan ta'anidha. Waqtiilee fi ji'oonni waggaa kan kalaandarii Itoophiyaa kana fakkaata.